Akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii Milluu Aartiiti. Qophii Milluu Aartii torbanitti yeroo kana kan isiniif darbudha. Namoota ogummaa garaagaraa qaban siyaas diinagdee hundallee kan of keessatti hammatedha. Har'a immoo weellisaa Marsii Abboomaa qabadhee dhufee jira. Isa waliin turtii bareedaa taasisnaa sirba keenya sirba waan Oromiyaan irra jirtu walitti himaa maal gochuu akka qabnu hundumaa waliin mari'achaa haga xumuraatti nu waliin turaasiin jedha. Anaa dhufu Marsii. Hayyee mee bishaan keenya onachaa. Diina keenya walitti buusi. Diina keenya walitti buusi hayyee. Hoy inni galatoomaa sanillee. Kam. Marsiin weellisaadha. Weellisaa qofa moo waan biraa waan hojjettu qabda? Ammatti waan hojjedhu qabu barumsa dhiyeenyaan xumure. Barumsa dhiyeenyaan xumure. Masirsi kiyya. Amma maal reejistare? Amma akkuma biyyaatti jira. Akkuma Oromoof Oromiyaan jirtutti jira. Isti jirtu. Mee barumsa bakka itti baratte Baahir Daar ta'uu yaadadhu. 2009 waan akkasii. Baahir Daar baradhe. Digirii kiyyaa Baahir Daaritti baradhe. San booda achi xumureen Finfinneetti immoo maastarsi kiyyaa baradhe. Maastarsi kiyyaa 2022 baranaan xumure jechuudha. Baahir Daaritti wanti nu mudanne siin jiru. Waanuma Oromoo tokko na mudate waa baay'ee ture akkasii. Kana ari'amtee turuun keenya yaadatamu. Kampaasirraa ari'ameen ture. Biyyarraa waan ta'e rakkoo tokko mudate naan jedhanii egaa wantichi waan darbe bara wayyaanee keessa. Rakkoo keetichi ture moo mana barumsaa turte? No, ani 12 kan xumureen naannoo keenyatti wayii ta'ee ture. Fincaa'aa jechuudha. Qabalee wayii keessatti waan ta'e mudate isatti kana godhe naan jedhanii. Ani Fincaa'aa Gashaambuu lafoo kiyyaan deeme san booda Finfinneen dhufe Finfinnee kampaasiin deeme lafaan ijoolleen beekan turanii namoonni naannoo ta'ellee jechuudha. Borsaa Arsenaalii beektaa? Borsaa isa qabadheen bee Vinnaa gammaallee jira isa qabadheen deeme Baahir Daar. Waama qabuun hin deeme waama qabuun hin deeme achiin ture namillee quban hin qabu san booda ani Baahir Daar jiraachuu koo dhagahanii kan gandarraa qabaleerraa aanaarraa maal walitti dhufanii akabamu naan jedhanii Baahir Daaritti erganii Vinnaa ga konkolaataatiin dhufuutti asii kaka'an information nan qaba kan baasii gadhiisen baatii 3 bakkeen ture garuu galata rabbii namoonni achis na deeggaranii barumsa kiyyaa xumuree man ba'e. Barumsi illee dhaabbatuun xumuramu kan yeroo sanaa xumureera. Yeroo darbeedha kan asii kan magaalaa Finfinnee illee kanatti eebbifamte. Inni isa asidha. Digdamarraa qabe. Aartii keessa kamittiin seente tu barumsarra jirtu moo erga barumsa xumurtee booda? Otoon barumsarra jiruuti. Barumsaan baranan xumure kan maastersiiyyuu saniif otoon barumsarra jiru itti seene. Namoonni baay'ee yeroo weelluu jalqabanii sirboota namoota warra durii yookaan namoota jaallatan tu weellisaniiti tu sirbanii achumarraan jalqabu. Mee ati akkamiin jalqabde? Kiyyas kanuma waan addaan jiru seenaa Oromoo dhaggeeffachaa dubbisaa gaafa cimtu gaafa dhuftu hammoo barachaa deemteen hammoo mana wajjii walitti dhufaa deemteen hammoo waa'ee Oromoo dhagahaa deemteen Oromummaa kee jabeeffachaa deemta waa'een Oromoos keessa taa'a. San booda immoo dandeettii qabdutti fayyadamtee karaa sii mijatti fayyadamteetu hojii fi gadi bobbaataa jechuudha. Sagalee uummataa taata aadaa uummataa beeksistaa jechuudha. Mee weelluuti jalqaba dhaggeeffattee achumaan irraa weellisuu eegalte? Addatti kana jechuun baadhee hojii wan duratti hojjetaman dabalatee even kan dhiyeenyu hojjetaman bakkeessumaa sirboota bara wayyaanee dabalatanii waggaa 5 duraa asittis kan duraas baay'ee dhaggeeffannaa kanarraa kaanee hojii artistiinne. Mee amma dhiyeenya kana wanti dhufee sirba namaa kabarii jechuun yookaan immoo haaressanii weellisuun jira. Mee kun miidhaa qaba? Sirba tokko gaafa kabar gootee hojjettu waan lama laallachuu qabda jedhee yaada. Tokkoffaa
sirba ati cover gootee yookaan irra deebitee hojjettu kuni yoo xiqqaate sirba sana gar ta'uu qabu. Yoo danda'e caaluu qabaachuudha. Yoo xiqqaate garuu sirba sana gar ta'uu qabu. Kaalamaan advantage isaa qabattee yoo deemte bareedaa jechuudha. Because fakkeenyaaf sirba Dr. Ali Birraa lubbuu isaanii Rabbi jannata naa qananiisu irra deebi'een hojjedha yoo ta'e afaan Oromoodhaa kan jedhu sana amma sirba isaa kan namni hedduu jaallate. Isaa gad yoon hojjedhe garuu hin jaallatamu jechuudha. Uummanni keenya immoo high quality barbaada, waan bareedaa barbaada jechuudha. Kanaafuu otoo kan Dr. kabajaa Dr. Ali Birraa otoo jiru namni kan keenan dhaggeeffatu. Yoo xiqqaate maal gochuun qaba? Yookaan caalchisuun qaba jechuudha. Quality haa ta'u, audience sagalee haa ta'u, muuziqaa haa ta'u, viidiyoo illee. Yoo kan dhabe garuu walqixa yoon godhe walqixa dhaggeeffatamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo duraallee amma kanan turre amma bareedaadha, gaariidha. Garuu hojii duraa gadi ta'uu qabu jechuudha. Mee amma sirbuu kana keessattuu jirru namootni afaan Oromoo hin beekne yeroo isaan afaan Oromoodhaan sirban ni jira. Fakkeenyaaf dheengaddaama kan jaamboo jooti kan hojjetame jira. Sirbootni garaagaraa yeroo sirbanii sirba sana akka hin taanetti kan sirbamu jira. Jechootni isaan jedhanii fi maaliif walitti hin dhufu isaan afaan Amaariffaa kanaan baran waan ta'eef afaan Oromoo yeroo jechuu danda'an amma fakkeenyaaf dhaa jechuu hin danda'anii daa jedhu. Kanaaf amma weelluun kan jaamboo joote kan maalii sunni xiqqoo dogoggora qaba. Kanarratti dhimmi artistootni Oromoos haa ta'u yookaan dhimmi kanaaf dhaabbatee hin jiru. Kun maaraa dhufa beektaa? Namni tokko sirba gaafa remix godhee hojjetu jalqaba sirraa eeyyama argachuu qabaachuudha. Kaanillee yoo hafe fakkeenyaaf abbaa sirbaa yoo ta'e anillee lubbuudhaan hin jiru yoo ta'e maatii kiyyaarraa eeyyama argachuu qabu. Walii galtee jechuudha. Achirraa rakkoon yeroo yaadu namoota abbaa sirbaarraa natta'innaa hidhee yaada. Jalqaba akeekkachiisa kennaniif. Salaam jedhanii akeekkachiisa kennuufii qabu. Namni kun sirba kana nan sirba hidhee gaafa dhufu tokko dandeettii salaaluu qabu jechuudha. Anamma namni sirba kiyyaa bor dhufeen sirba yoo naan jedhe dandeettii salaaluu qaba jechuudha. Sirba kiyyaa anamma hin danda'u hojjedhe kan inni immoo akka malee gadi buusee gara uummataatti akka gadi baasu muka kolfaa akka godhu eeyyamuuf hin qabu jechuudha. Jalqaba kan itti himuu qabu sirba kiyyaa ni hojjetta yoo ta'e dandeessi anaa ol hojjedhu. Dadhabnaan garuu qixa kiyyaallee hojjedhu. Yoo kan ta'an diduu danda'u qabaachuudha. Jechoota akkan jijjiirre. Akkan ani jedhetti dhaggeeffatanii muuziqaa ani qindeessisee olitti viidiyoo ani hojjedhee olitti hojjechuu danda'u yoo ta'e eeyyamuuf danda'u qabaachuudha. Amma akkuma itti sirba yoo darbe arrabsoodha. TikTok irrallee ajannaa ta'ee ture itti qosaa turanii. Sabaaf sallammiin garuu akkasiin hubatu. Namatu remix godhee jarri sun afaan Oromoon beekan isin jedhu hin jiru. Uummanni keenya baadaa jirullee akkasii hubachuu dhiisuu danda'a. Saniif rakkoon iddoo kam jedhattee sitti fakkaata beektaa? Warra abbaa sirbaa bira jalqaba akeekkachiisa kennuu qabu jechuudha. Yoo kanan taane aartiin Oromoolee gadi kufaa deema. Tokko immoo itti yaadee aartii sana kuffisuufis kan kana godhu jiraachuu danda'a jechuudha. Muuziqaa akka malee qindeessuun jira. Jechoota akka malee fayyadamuun jira jechuudha. Kanaaf gama hundaanuu giddu galeessa godhatamee yoo deeme gaariidha. Akkuma amma fakkeenyaaf sirbooti gidduu kana afaan kan Amaaraan ba'aa jiran sirboonni muraasni kan uummata kolfisiisaa turan jiru. Akkuma kanallee ammallee sirbi afaan Oromoo iddoo adda addaatti kan dogoggoraan sirbamu jira. Sirboota baay'een argina nuti tiiktookii kanaaf galanna ta'u achirra sirbootni rakkoo qaban hin bo'achirra. Sirbootni afaan Oromoo amma callisnee nuti irraa baruu qabna. Warri sun akkas yoo dogoggoran nus wal duukaa dogoggoruu hin qabna. Aartiidha waan ta'eef namni sii dhaggeeffachuu qaba. Keessatti immoo inni walaloo sana barreessu illee sirri gulaalchisuu qaba. Maaliif ani walaloo barreessuu hin danda'a qofaa fi walaloo fi yeedaloo barreessuu hin danda'a qofaa barreessee namaa kennuu hin qabu. Ilaalamuu qaba. Istiidiyoon yeroo hojjechuuf jedhullee maal jedha sirbi kun maqaa kootu jalatti barreeffama waan ta'eef kan eenyutu hojjete naan jedhu waan jedhu ilaaluu qaba natti fakkaata. Sirruma hojiin tokko gaafa ba'u nama hedduu duuba jira. Ganatti waa uumutu maqaa sirbituu sanaati. Fakkeenyaaf ati kun kaatee walaloowwan uummata kana madaalle. Yeedalloo uummata kana madaalle fudhattee gaafa baatu abbaan istiidiyoo si mormuu danda'u qabaachuudha. Kun egaa yoom akka ta'u beektaa? Gaafa ati saba koo kan hojjedhattu. Gaafa ati maallaqa saba kee irra hin jaallanne. Gaafa ati maallaqarra aartii Oromoo jaallattu hojiin qulqullaa'uu danda'a jechuudha. Amma hin jenna
ani ogeessa muuziqaati. Ati immoo sirba qabattee na bira dhufta. Na bira gaafa dhuftu hojii kee ilaaluun maallaqa ilaalaa jechuudha. Maallaqa sana fudhee waa biraarra oolfachuuf yookaan rakkina hin qabaa yookaan waan na irratti jira kanaafan deemaa jechuudha. Saniif maalan godhani kaayyoon kiyyaa hojjedhee abbaa isaa fidatee ittiin gaafatamu yeroo baay'ee kan komatamu abbaa sirbuu qofadha. Garuu ta'uu hin qabu. Qindeessaan muuziqaa maaliif hin gaafatu? No, waan kun uummata bakka hin bu'u. Uummata madaala. Saba bakka hin bu'u maaliif hin jedhu. Ifin kana qofaa miti. Namni kaameraamaanii hojjetu jalqaba gaafa walii galtee gootu viidiyoo ka waraabduuf awudoon ergamaaf jechuudha kaameramaan sanaaf. Inni dhaggeeffata. Daarikteeraaf sirbi kun ergamaa jechuudha. Inni dhaggeeffata. Dhaggeeffatee ka'ee jecha kana keessa jijjiiri. Muuziqaan akkasii irratti jirti dabali. Jechuun maaliif hin dandeenye? Baay'een isaa rakkoon akkasii kan mudatu aartiirra maallaqa gaafa jaallan. Sabarra gaafa maallaqa jaallan. Eegalee asirraa ka'a. Kanaaf waan akkasii darbee mul'ata. Kana gochuu kan danda'u garuu sirbituu qofa miti. Ani mooraalii waan hin qabuuf, haamilee waan hin qabuuf, maallaqa waan hin qabuuf istiidoo deemuu nan danda'a. Istiidoon garuu sheeppi godhee kana jijjiiradhu. Walaloon keessi hin taane yoo ta'e abaluu bira deemu. Yoo dhabde ansin deeggar. Yeroo baay'ee kiiboordistoonni kun yeedaloo hubuu danda'u. Walaloo yoo isaan rakkisanii. Kanaaf ammoo maallaqa waan dandeenyu si deeggarre yeedaloon abaluu namni danda'u jira. Namni kana danda'u jira. Walitti fidaa qalfaan hojjedha. Jedhanii hojjechuu danda'u malee maallaqaaf qofa yoo hojjette gaarii miti. Yaa hunduu yaaduu qaba jechuudha. Ando gongoreessi yoo hin deeme kominti na gochuu danda'u qabu jechuudha. Ati dandeettii walaloo fi yeedaloo barreessuu ni qabda? Moor ani walaloo barreessaa ture. Ilmaa duratti walaloo hojjechaa ture. Yeedaloonis akkasuma. Moor garuu walaloo naa wayyanaa. 2019 keessa sin beeka yeroo iddoo tokkotti walaloo keessumaa yeroo dhaabna adda bilisummaa Oromoo yeroo inni waajjiraalee banaa ture garaan boo kanatti illee wal agarree turre naafate. Mee haa ta'u mee sirboota kee jalqabaa ittiin sirba kana eegalte maal ture? Gara weelluutti kan ittiin seente? Sirba jalqabaa Gadaan Bulladha. Dasii garuu viidiyoo muraasa hojjedhe awudoollee iddoo hojjedhe. Gadaan Bulla jedha ka jalqaba san booda amma dhufne maa irra geenyerra Gudayyaa irra geenyerra jechuudha. Ayyemee geerarsa kanallee hin dandeessaa? Geerarsa nan yaala. Akka ammallee dhiyootti weelluun ati uummata biraan geessu ni jira. Mataa ishee irraan nuun ga'e. Isa wallagi sirbe harargetu shubbisa misa miluun barreesse salaaletu dubbisae. Roobni bogoji roobni baleerra roobe buna jaarte biqilchaa bubbeen balee bubbiseen gara mul'ata jigsa. Jaba jaarsa karrayyuu jaarsa cooraa tokko laamborroo gara mul'ata dambi dolloo tulola. Buna jimaatti margeen horroon jabaa naadhaabaa farda qabaa sodaatan jalduutu koora yaba. Weessoo boraanni raasee walloo baaduusaa dhugaa tokkummaa oonnee guutuu jajjabeessitu dhuka. Kan abbaan jiifaa kumsaan nagaan dubbisu soolammiinsaa dhumuu garaasaa fi jubbisu. Baay'ee bareeda. Itti yeroo dhiyootti abdii qabna akka nu biraan geessu uummata Oromoo biraan geessu jabaadhu siin jenna. Hayyee mee ammoo gara aartii kana keessaa tun bahini yuutuubiin namoonni tokko kan yuutuubii kan argatan jiru. Baay'een yuutuubii Oromoon immoo baay'een isaa gara amma yuutuubii Oromoonni hin qabu moo kan gara gosa biraa kanatti geessu gara Habashaa kanatti geessu. Mee rakkoonni Oromoon yuutuubii qabaate kan kooti jedhee kan inni irratti hin amanneef maaliif? Gara aartii Oromootti yoo dhufne namoonni aartii Oromoo keessa turanii yuutuubii irraa fayyadaman yaadonni jira dubbachuun rakkisa miidiyaarratti jira dubbachuun jechuudha. Garuu namoonni maaliif gara miidiyoota Habashaa kana yookaan intarteementoota Habashaa kana bira deemu yoo jette tokkoffaa kan keenyi baay'een isaanii subscribe hin qabani. Audiensiin qabu jechuudha yuutuubiin maqaa Oromootiin baname. Inni banamee jiru immoo akka ati barbaaddetti siin deemu. Ulaagaa si gaafata.
walaloo yeedalloo ati hojjettee geeffatte viidiyoo waraabde jecha kana keessaa baasii siin jedhu. Amma waan na mudate nan qabachuudhaan maqaan entertainmentii kaasuun barbaachisaa ta'uu baatullee hojjedhee geesse jecha kana keessaa baasii naan jedhan akka isaanii ta'utti maalaan YouTube miti barkaan hojjedhu yookaan dhaabbata kana gammachiisuu miti kan hojjedhu akka sabaaf ta'utti hojjedha akka sammuun kiyya amanitti hojjedha jechuudha. San booda akka YouTube isaanii ta'utti akka political view isaanii toora sana qabatee deemutti barbaadu baay'een isaanii. Tokko kana lammaffaa immoo namootni maqaa YouTube maqaa aartii Oromooti YouTube baratan immoo baay'een isaanii hin sobu. Aja barbaadu jechuudha. Eegalee kan view kee akka argamne godha hide view godha jechuudha. Homaan irreegne siin jedha. Kan immoo YouTube keenya ugguramee jedhu jira. Maallaqa saabbatee waan godhu fayyadamee hunduma YouTube ugguramee isaa fideetti kennaa jechuu danda'a. Kanaafuu namoonni gara entertainmentii biraa deeman jaallatanii manatti. Rakkoo hedduu jira. Achi deemanii immoo argachuu danda'u yoo jette yoo xiqqaate jarrisuun qaama biraati. Gaafattee si kennuu danda'u. Sirba keellee sirraa fudhanii YouTube isaaniitti fe'uuf hiika isaa baay'een beekan. Akka ati geeffatetti sii fe'u jechuudha. Inni keenya garuu afaan Oromoo waan beekuuf keefsiyyaa safaa yoo ta'e jecha kana keessaa baasii siin jedhu jechuudha. Kanaaf waa baay'ee jira gara miidiyaa bashaa akka deemtu kan si godhu. Akkas taanee immoo garuu deemnee immoo hin jiru miti. Xiqqaatullee YouTube keenyatti gadhiifanna malee akkas taanee immoo YouTube bashaa bira deemnee hin jiru. Oromoonis baay'een isaa sooshaal miidiyaa kana baay'een fayyadamu. Instagramii, TikTokii kana, Twitterii kana, imeelii kana hin qabu. Subscribe sii gochuuf, like, dislike, share sii gochuuf imeelii si barbaachisa. Oromoon baay'ee isaa kana hin qabu. Kan qabu baay'ee isaa Habashaa kana rakkoon kanaas jira. Walumaa gala YouTube kanumaan bira dabarra. Maal gochuu qabame? Eenyu? Yaa sooshaal miidiyaatti makamuu qaba. Pilaatfoormii dhibbaa oltu jira wanti uummanni fayyadamaa jiru. Isatti fayyadamuu qaba. Dorgommii keessa galuu qaba. Gara addunyaa miidiyaa dhufuu qaba. Fakkeenyaaf gaafii yerootti dhimma Oromiyaa kana wajjin wal qabate Tiwuteriin jira. Gaafa tiwut gootu jira. Isarratti hin hirmaattu yoo ta'e baay'inni keessatti dhaqee yeroo baay'ee Tiwuterii irratti wanti ilaalamu baay'ina namaa jira. Tiwut godhee komentiin ta'uu danda'a. Waa hedduu ilaalamu keessatti. Baay'inni Oromoo hammi kun otoo dhaqee tiwut godhee dhiibbaa guddaa akka gochuu danda'u ilaali. Amma biyyoota guddatan keessatti Awurooppaa Ameerikaa keessa yoo deemu Feesbuukiin badhaafaa jira. Baay'inni namaa gara Instagramitti yookaan Tiwuteriitti dhufaa jira jechuudha. Sagalee kee Tiwuterii irratti dhageessisa jechuun namni kummi tokko Tiwuterii irratti si ilaale jechuu fi Facebook irratti namni kummi shan si ilaale jechuun garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Waan dhugaan namoonni jajjaboon namoonni dhageetti qaban miidiyaan addunyaa maal hordofaa Tiwuterii Instagramii hordofaa jechuudha. Kanaaf Oromoon gara dijitaala miidiyaatti dhufuu qaba. Yoo imeelii fayyadamuu danda'uu qaba. Tiwuterii banachuu danda'uu qaba. Gaafa sana nullee jabeessu wal jabeessina sagalee biyyaa walii taana. Kanaaf furmaanni gara miidiyaatti dhufuudha kana jaalaa jechuudha. Egaa daawwattoota keenya qophii keenya irraa barachaatti bu'aaraa fi bashannanaa akka jirtan abdii guutuu qabna. Ammallee sagantaan marsii waliin qabannee jirru akkuma itti fufeetti jirra. Haga xumuraatti nu waliin tura. Amma waggaa lama as wanti baay'een akka Oromiyaattis akka biyyattii kanaatti miidhaa gurguddaan ta'aa jira. Mee haalli Oromiyaan keessa jirtu akkami? Oromiyaan egaa akkatti jirtu waama beeknu shaakalamee aadaa ta'etu namnu gaafa nagaa wal gaafatu nagaa waliin jedha malee sila akkam bita namni gaafa siin jedhu nagaa jechuu nu qaanessa haala ammatti jiru. Biyya kana keessatti baratame maatiinis jalaa yoo boqote abbaanis ilmis maalis yoo jalaa boqote namni mana boo'ichaa deeme akkam jirta gaafa siin jedhu nagaa miti abbaa kiyyaa du'ee jira or maatii kiyyaatu boqotee jira gadda keessa jira namni siin hin jedhu afaan waan bareef nagumaan noori siin jedha akkaataatti Oromoof Oromiyaan waggaa lama jette waggaa afuritti guutaa jira akkaataatti Oromoof Oromiyaan jirtu namni akkam jirta gaafa siin jedhu sila nagaa kiyya hamma jettu du'aan jira ajjeefamaan jira saamamaan jira kan deebii ta'uu qabu sila kana ture garuu afaan waan nu bareef akkam jirta namni gaafa siin jedhu nagaa kiyya jenna kanaaf akkaataatti Oromoof Oromiyaan jirtu akka sirriin jirtu gammachuun qabdu boqonnaan qabdu Oromiyaan kanatti jirti
Amee amma lammiilee hedduun dargaggoon qeerran jaarsi jaartiin namoonni hedduun sooshaal miidiyaa kanarraan illee oduu isaa yeroo jennu namoonni baay'een du'aa jiru. Mee sababiin du'aatii kana fideef maali? Sababiin du'aatii kana fidee waan lama dheeyyaadha. Waan lama jechuun tokko mirga kiyyaannaa kabajii jedha. Tokko immoo mirga keessiin kabajuu jedha. Kanuma wanti addaa jiranatti hin fakkaatu. Inni tokko na rukutiin siin jedha. Ati immoo nan si rukutaatti. Kana gidduutti wal loluu dhufaa, wal qabachuu dhufaa, wal arrabsuu dhufaa. Qaamni ta'e wayii gidduutti miidhamaa jechuudha. Oromoon amma akkas ta'aa jirti. Inni humna qabu immoo si rukuta. Inni meeshaa qabu immoo si rukuta. Kanaaf ka'umsi sababni lolaa kanaa yookaan Oromoon akka malee du'aa jiraachuunsaa kanuma lamaaniif jedhee yaada. Nan jiraadhaa hin jiraattu. Mee amma namootni qaama biraa kan ta'an namooti biraan mootummaan isaan bulchaa jiru Oromoodha waan ta'eef walii isaanii wal nyaachaa jiru jedhu. Mee akkam kun hagam dhugaadha? Akkam kan biyya bulchu Oromoodha. Mootummaan isaan bulchaa jiru isaanis Oromoodha kan biyya bulchaa jirus Oromoodha. Isaan walii isaaniitti malee hin araaramu booda kan jedhu jira. Dhugaa moo jedhee Dr. Magarsaa. Dhugaa moo jedhee nama kafalchiisa. Afaan Oromoo waan dubbateefi an Oromoodha waan jedheefi ilma abbaa gadaati waan jedheefi Oromoo. Nama dhiba beekta. Walumaa gala ulfaata gaaffiin akkasii yeroo baay'een ka'a ajandaa irratti. Kan biyya bulchaa jiru Oromoodha. Kan du'aa jiru Oromoodha. Maaliif ta'aa miti. Kan lolaa jiru Oromoof Oromoodha jedhu miti. Eessatti faannoon Oromoo ta'e beeka. Faannoota Oromiyaa keessa jira bara. Makalaakaan eessatti Oromoodha. Tarii Oromoo keessa jiraachuu danda'a. Humni yookaan koree bittinneessaa duraafe malee humni ittisaa kun eessatti Oromoo ta'eera. Oromoo keessa hin jirochaa miti. Milishaan karaa buree seentee Oromiyaa keessatti, Agamsaa keessatti, Horroo Guduruu keessatti, Wallagaa keessatti, asii Shawaa Baakaanii keessatti Oromoo fixaa jirtu eessatti Oromoo taatee miti. Kan wal lolaa jiru Oromoof Oromoo miti. Kan wal lolaa jiru Oromoof sirnadha. Sigalee sirna keessaa sirna garboonfata. Sirna nama nyaata jechuudha. Kanaaf namoonni yeroo baay'een akkasitti kaasu kan wal lolaa jiru Oromoodha. Oromoo wal loltee illee hin beektu. Walis loluus hin dandeessu jechuudha. Nuti saba biraayyuu nama ofitti hammatee wal faana jiraachuu danda'u. Obbolaati wal ajjeesaa jiraa jedhu. Eessatti obbolaa wal ajjeeseera? Nama dhibba keessaa yoo baay'ate Oromoo kan xiqqoodha jechuudha. Kanaaf kan wal lolaa jiru Oromoo fi Oromoo otoo hin taane Oromoof sirna. Oromoof warra aangoorra jiru. Oromoof warra aangoo dheereffachuu barbaadu. Oromoo fi warra bor aangoorraa yoon bu'e yakkan kaleessa dalageef ittiin gaafatama warra jedhu gidduutti malee lolli jiru Oromoof Oromoo gidduu miti jechuudha. Lammaffaa immoo jarra aangoorra jiran kun Oromoodha. Oromoon maaliif du'aa jedhu? Akkuma silleessii kaase afaan Oromoo waan dubbatteef ati Oromoo miti. Afaan Oromoo waan wallaaltise immoo ati Oromoo miti hin jedhamtu. Oromoo miti hin jedhamtu. Saba biraas bakka bu'i. Ani Oromoos bakka bu'i. Ana biraa kabaja qabdu. Jaalala qabdu uummata Oromoo biraa. Uummanni Oromoo gaaffiinsa saba biraa miidhi jedhee hin beeku. Hannamaa naa kenni jedhee hin beeku. Mirgi kiyyaa naa kabaji. Mirgi kiyya qe'ee kiyyaara nagaatiin nan jiraadha. Nan qotadha, nan oomisha, nan baradha. Gaaffiin Oromoo kana. Har'a garuu kuni gaafa sirraa sarbame mee Minilik Minilik Haile Sillaasee dargii wayyaanee PP taartii basa yandoon godhin beeku malee akkasuma Minilik harka fi haadholii keenya harma mure callee calanqoo irratti jechuudha. Qabadhu Haile Sillaasee Haile Maariyaam fa'aa galaafate. Dargiin jiraachuu wayyaaneen jiraachuu eebbisaa galaafatan. PP namanyuun galaafate. Hacaaluu galaafate. Abbaa Gadaa galaafate. Kanaa Oromoo mee mootummoota darban keessa nama hidhuun jira. Nama ajjeesuun jira. Hin dubbanna qulqulluu ishee wataate jechuudha. Biyyaa nama baasuun jira. Tolchi nama gochuun jira jechuudha. Qaama namaa kolaasuun jira. Mootummaa isa kamtu mee kan dirooniitiin uummata tume? Mootummaa isa kamii mee kan dirooniitiin arabarraa kadhatee cheerchii barbadeesse yookaan mana amantaa barbadeesse? Mootummaa isa kamii mee kan barataa karaa mana barumsaa galaa jiru kan ajjeese? Kanaa Oromoo? Abbaa Gadaa ajjeesuudha Oromoo? Indee? Nama cheerchirraa galu Amaanu'el mucaa Dambidolloo. Nama amantaarraa galu haadhaaf abbaa fuudhanii kaaratti rukuchuudha Oromoo? Akkasaan ani Oromoo miti. Ani Oromoo miti akkasaan.
Oromummaan bar walii yaaduudha, wal dhaga'uudha, wal kabajuudha. Mirga namaa kabajuu, mirga kee sirnaan fayyadamuudha. Malee Oromoochuun abbaa gadaa ajjeesuu miti. Gujii keessa moo eessatti kan waraanni mana qotee bulaatti abidda kaa'ee itti sirbaa ture. Oromoon kanaare, sirni Oromoo kanaare hin beeknu waan akkasii nuti. Amma kun namootni yeroo sana illee viidiyoon isaa sooshaal miidiyaa kana deemaa ture. Namootni mana sana gubanii itti sirbaa turani hojjettoota qaama mootummaati. Yeroo sana mee waan kana mootummaan maaf callisee ilaale? Ani kun gaaffii kun qabu bar. Maaf callisee sin jedhamu, maaf callisee ilaale sin jedhamu ni ergika. Waraanni bar ergamaadha. Salaa waraanni tokko free from any political party ta'uu qaba ture. Siyaasa kamirraa walabaa jechuudha. Ati waan nama taateef si kabajuu qaba. Mirga kee eeguu qaba. Si adabuu qaba jechuudha. Eenyumtu seeraa ol miti. Fakkeenyaaf ati deeggaraa paartii biraa, deeggaraa paartii biraa yoo hin taane yakka dalagneef walqixa gaafatamuu qabna jechuudha. Ati miseensa mootummaa waan taateef si bala darbuu hin qabu. Amma seera cabsiteetti. Ani immoo mootummaa waan hin deeggarreef na adabuu hin qabu jechuudha. Amma bar waraana biyya kana keessa jiru koo maaliif kana hin deeggartuu siin jedha bar. Waraana bar. Kanaaf uummata Oromoo biraa waraanni kun kabaja dhabe bar. Kanaaf jibbame bar. Kanaaf hin jaalatamu. Kanaaf deeggarsan qabu bar. Mee amma walumaa galatti kan biyya kana bulchaa jiru waraana moo mootummaadha? Waraana malee. Eessatti waraana malee mee ilaalimee waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Kan erga garuu jarri garuu quba wal qabu. Otoo mootummaa otoo qaamni ta'e tokko sin ergiin dhaqxee waan ati raawwattu xiqqoodha. Gubbaarraa ajajniin dhufaa isaan immoo ajajni sana gugatanii waan baay'ee godhu jechuudha. Eegalee seera kam keessatti mee waraanni tokko waraanni akka riphee yolaatti ilaalamu fakkeenyaaf faanni yoo fudhanne seera kam keessatti otoo humna addaa maal jenne rakkina hin qabu. Diina isaanii miidhuuf jecha agiriimentii walii galtee godhaniitu naannoo biraarraa fudhanii Oromiyaa keessa galchanii jiru. Humni akka shiftaatti ilaalamu. Humni achi dhaabbatee Oromiyaa keessa bakka akkas akkasii kan keenya jedhu waan hin yaadamne dubbatu har'a eeyyamamee fi Oromiyaa keessatti hidhatee qotee bulaa gaafa fixu. Inumaayyuu immoo qotee bulaa dhume sanaaf namni sagalee ta'uu dhibee isaan immoo miidiyaa of harkaa qabu, dhageettii qabu, sooshaal miidiyaa isaantu hooggana, miidiyaa mootummaa keessaantu jira. Akka waan Oromoo saba biraa miidhetti immoo kan odeessummoo isaaniidha jechuudha. Kanaaf biyya kana kan bulchaa jiru waraana. Waraana keessa immoo waraana naannoo biraatii dhufetu Oromiyaa bulchaa jiraachuu dandeenya jechuudha. Dhugaa dubban. Mana gadda kan illee namoota 15 iddoo tokkotti kaanii qalanii kaanii waraanan illee qeesiin warri sinodosii naannoo sanaa yeroo dubbatanitti namoota afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenyedha jedhanii namootni kun nama saamuuf kan dhufanidha maaliif waan boorsaa isaanii keessa jiru bilbila waan hundumaa harkaa fudhatanii ba'an. Qaamni kun qaamni mootummaan hin beeknedha moo qaama akkamiidha karaa Oromiyaa kan seenee akkas gochaa jiru kun? Qaamuma mootummaan beeku bar. Qaamuma mootummaan beekutu eeyyama argatee bilbilanis haa ta'u waraqaan kennamee fi waraqaa darbe kan jedhu sakattiinsa tokko maleetu qaama Oromiyaa daangaa Oromiyaa darbee seenee Oromiyaa keessa waan barbaade dalagaa jira. Wanti mootummaan hin beekne ajjiichaan Oromiyaa keessa ta'aa jiru kan mootummaan hin beekne tokko hin jiru jechuudha. Tokko hin jiru jechuudha. Hunda isaa mootummaan beeka. Eessatti akka namni du'e maaliif akka du'e boreenya akka du'u maaliif akka ajjeesan hin beeku hundi isaanii jechuudha. Mooraalii kamiin Gondorirraa yookaan Goojjamirraa Kaabaraa dhufee daangaa Oromiyaa sakattiinsa mahaa darbee Oromiyaa keessatti akka akkasii dalagasitti fakkaata. Mootummaan kuban qabu jennee walii gaafachuu hin qabnu bara. Daangaa jira bara, sakattiinsa jira bara, eegumsa jira bara, poolisii jira, humni addaa jira, waa baay'ee keessa darbeetu dhufee yakka dalagaa jechuudha. Kanaaf beekanii hojjetuuti yaadanii hojjetu jechuudha. Kaalkuleeta godhanii poolitikaal riizaaltii wayii argachuuf hojjetu jechuu barbaade. Mee kanaan kanumaan irra dabarra mee amma yeroo baay'ee yeroo qaamni qabu keenya kan ta'e yeroo inni du'u yookaan ajjeefamu sooshaal miidiyaa yookaan waan akka feesbuuka kanarraati yeroo itti ajandaa jijjiiranii wanta godhamu irra jiraatu sana jijjiiranii waan biraa keessa godhantu jira. Mee kun maal of keessaa qaba? Ergaa maalii of keessaa qaba? Yeroo itti olii birmachuun jiraatutti namni waan biraa fidee kan qoosu. Waggaa 4 dura akkuma uummanni Oromoo beeku ajjeechaan hidhaan saamichi godina Oromiyaa keessaa gandoota muraasa keessa ture. Gandoota irraa magaalaatti babal'ate. Yeroo sana egaa kan du'aa jiru isa gandarra jiru. Inni magaalarra jiru waan jalaa calliseef dhaqee magaalaa qaqqabe.
magaalarra inni jiru gaafa ajjeefamaa jiru immoo inni aanaarra jiru jalaa callise inni godina jiru jalaa callise jechuudha. Amma dhaqee Oromiyaa guutuu waliin ga'aa jira. Dhiyeenyuma kana yoo kaafne baatii kana keessa Noovembar jechuudha. Wallagga bahaatti dootiin uummata rukutan. Namni dubbate hin jiru. Callisee jechuudha. Inni waggaa 2 duraa dhiise. Inni mana gubuu, inni nama ajjeesuu, inni barataa maal godhuu, inni nama ukkaamsanii iddoo jirtan dhoksanii waan biraati. Kanuma Noovembarii kana keessa sii kaasaa jechuudha. Wallagga bahaatti gaafa dootiin nama rukutanii namni dubbatee fi namni dirmatee fi waan xiqqoo. Ishi jedhe. Achi darbee Coobii keessatti, Shawaa keessatti Oromoo akkamii akka fixan yaadadhu. Kana qofaa miti. Aadaa Bargaa keessatti nama meeqa karaa shana yaadadhu. Har'as Oromoon ajandaa baraa keessa jira. Callisaa jira jechuudha. Inni har'a Shawaa keessa Wallaggaa keessa diroonii rukute kun taajjaba ta'uu danda'a. Bor dhaqee Jimmaa keessatti rukuta. Harrii keessatti rukuta. Arsii keessatti rukuta. Walloo ce'ee rukuchuu danda'a. Godina Oromiyaa rukuchuu danda'a jechuudha. Namni baay'een kan hin hubanne jechuudha. Abiddi mana kee gube waan mana koo bira gahu natti hin fakkaatu. Inumaa immoo mootummaan istiraatiijii qopheeffatee gadi ba'a gaafa waan akkasii hojjetu. Jiru namoonni tiiktookoroota kan ta'anii ajandaa kan uuman. Fuula feesbuukii kanarratti akka ati rakkoo saba achiin dubbanneef ajandaa dhimma dhuunfaa qotan sitti ba'u. Dhimma jibbee wal dhabdee nama 2 3 nama 1 2 baatanii gadi ba'anii uummata burjaajessu barbaadu jechuudha. Egalee kanaaf walirratti dhaggeeffachuun keenya ganaa kana caalaa aarsaa nu kaffalchiisa. Namni kana caalaa du'uu danda'a kana booda. Aarsaan kana caalaa kan fa'uu dandeenya. Yeroon garbummaa keenya dheerachuu danda'a. Because walirratti dhaggeeffachaa jirra jechuudha. Duuti kaleessa ollaa kiyyaa ture har'a mana kiyyaa gahe. Inni mana kiyyaa gahe immoo mana satanaa nanqatu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni ajandaa uuman kun warra qaama mootummaa keessaa hojjetu. Warra maallaqaaf deemu jechuudha. Warra faayidaa asiis fakkaatu jechuudha. Warra sabaaf dubbatu fakkaataniitu saba burjaajessuu barbaadu jechuudha. Kanaaf walirratti dhaggeeffachuun keenya aarsaa guddaa nu kaffalchiisuu danda'a. Kana keessaa bahuu qabna. Namoota ajandaa uuman kanaa wajjin fiiguu hin qabnu. Egalee nuti girrisaa miti. Ani girrisaa miti. Garattan goruu nan qaba. Tarii gareetti goruu qabaachuu dhiisuu nan danda'a. Gareef garri garaagara jechuudha. Garee jechuun wal faana yaatee inni kun yoo kana gore akkas gorta, inni kun yoo akkas gore akkas gorta. Garri garuu garatti gortu beektaa jechuudha. Ejjennoo jechuudha gara jechuudha. Kanaaf garee dhiifnee garatti gorru filanne maal akka hojjennu. Nuti bara taphattoota kubbaa miti. Wacaanii burjaaja'uu hin qabu. Qabsootti jira. Egalee ejjennoo qabaachuu nu barbaachisa. Ilaallachuu nu barbaachisa. Malee abaluun asii gareen kun dibbee rukuteef dhaqnee itti makamuu hin qabu. Abbaa barbaanneef deebii kennuu hin qabnu jechuudha. Tokkoof tokko har'atti waa'ee Oromoof Oromiyaa hojjechuu qabna jechuudha. Kanaaf warra burjaajessitoota maallaqni kanfalamee fi itti waan si dhibu itti yaadanni godhu namoonni kun immoo warra hordoftoota ciccimaa qaban feesbuukii dhageetti qabantu kana godha jechuudha. Kaayyoon isaanii maaliifidha? Kavariidha jechuudha. Mootummaa dinagdee dhaabbattee hojjechuurra karaa kana kavar gootee fiitu baay'ee sooshaal miidiyaan dhiibbaa guddaa qaba. Dhugaa keessa ukkaamsuu danda'a. Dhugaa keessa baasuu danda'a. Namni tokko bakka akkasitti rukutame namni nagaan gaafa jedhamu isaan ajandaa biraa fidu. Namni dubbatuuf hin jiru jechuudha. Otoo isa darbee boonyu kaleessa moo dheengadda coobiitti dabalan jechuudha ammas. Marsaa lammaffaa or sadaffaa. Borummoo iddoo biraa deemuu danda'a. Inni mandii najjoo maal maalii kabira kan kaleessaa jechuudha. Kanaaf Oromoon namoota ajandaa uumtoota akkasirraa fagaachuu qaba. Jalaa ba'uu qaba. Nama dhuunfaa jalaa baanee kaayyoo jala hiriiruu danda'uu qabna. Maal beekanitti seenan bar jala kana gorsa illee sirreessuu hin dandeessu. Maallaqa isaaniitti bar biddeen isaaniitti jiraachuu danda'u. Yaa innaa akkas nama beekaa rafi sochoosuu hin dandeessu. Jarri kun amma akka Oromiyaan du'u walaanis fakkaatin akka Oromoon du'aa jiru hin beekasitti hin fakkaatin beeku garuu of jaallachuurraa dhufa. Maallaqa jaallachuurraa dhufa. Eegalee kanaaf namni hedduun ofiisaa nyaatee yoo bule waan Oromiyaan hundi Oromoon nyaatee bule sitti fakkaata. Har'a konkolaataa keessa konkolaataa baay'eedaa keessa fuuldura yookaan gabbinaa taa'ee beltii godhatee yoo deeme waan Oromoon hunda kanatti marii qabatee oofee bashannanaa jiraatu sitti fakkaata. Miti nuti har'a yoo xiqqaate guyyaatti 3 4 5 nyaachuu dandeenya. Kan tokko nyaatiin oolummoo jira jechuudha. Diroonitiin rukutamee namni mana yaalaa geessu maallaqa dhabee karaa ciisu har'a hedduu jira jechuudha. Akkasitti yoo yaadne ati of jaallatta malee saba hin jaallattu jechuudha. Biyya hin jaallattu jechuudha. Kanaafuu warra ajandaa uumeen burjaajessu seenaafis ni kaa'anna gaafatamuus danda'u
seera jalaa bahuu danda'u garuu seena jalaa bahuu hin danda'an. Dhaamsi warroota waan akkana hojjetaniif qabdu. Isaanii fi sammuun keessan isin haa bitu. Oromummaan isin haa bitu. Maallaqni garaan isin hin bitu. Har'a inni waan guddaa uffatee bulus nuyi ishee kana uffannee bullus du'uun keenya nafu. Walqixa deemna bara. Walqixa deemna. Tarii maallaqa nuyi akkaawuntii irraa qabnu keessatti qabnu garaa gara ta'uu danda'a malee duuti keenya hin hafu. As deebi'a gara uummata keessanitti waan dhugaa hojjedhaa. Maallaqa barree Oromoon eenyu ofirraa fi alagaan gargaara bara. Ati sabaaf gaafa hojjettu Oromoo si hin gatu. Oromoo si deeggara. Kanaaf eenyu jala fiigdanii ajandaa sabaan bulchaa jechinaa. Yoo dandeessan qabsoo sabaatti makama. Saba kanaaf sagalee ta'a. Yoo hin dandeenye garuu nurraa dhiisa. Taa'a gadi. Qabsoon amma akkasi. Yoo dandeessan adeeggara. Dadhabdu garuu gufuunatti hin ta'in. Sigalee yeroo waa tokko sirriitti advaanteejii lama eeggatta. Yoo si fayyaduu baatu si miidhuu hin qabu. Akkuma ati kana advaanteejii kana gaafa waa tokkotti galtu na fayyadu yoo baate na miidhuu hin qaba jettame na miidhuu hin qabu jettameti. Waan ati gootu kun Oromoon fayyadu yoo ta'e miidhuu hin qabu. Qabsoo Oromoo tarkaanfachiisuu hin danda'u yoo ta'e gufuu ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf nu dhiisaa. Yoo dandeessan saba keessan gargaara. Yoo hin dandeenye immoo achumatti waan fudhattan fudhadhaatii jireenya keessan jiraadhaa. Sigalee qabsoon Oromoo har'a galata Rabbii miseensa hedduu qaba. Deeggaraa hedduu qaba. Hunduu inni ibin har'a miti kaleessumayyuu inni kaleessa nuun waan biraa jechaa tureyyuu har'a dhufe qabsoo Oromootti makamaa jira. Dandeessan saba deeggara. Hin dandeenye achuma ta'a. Ajandaan uumina waa'ee amantaa nutti hin fidina. Waa'ee gandaa nutti hin fidina. Waa'ee alaabaa nutti hin fidina. Waa'ee kosii waan sooshaal miidiyaa irra deemu nutti hin fidina. Kanaaf Oromoo amma Oromootu dhumaa jira waan ta'eef harka tokkoon Oromoo duukaa kaanuudha yaadi kee. Akkasi. Hayyee egaa daawwattoota keenya turtiin marsii abboomaa waliin gochaa jirru amma gara xumuraatti deemaa jira. Dhimma aartii kaasneerra, dhimma siyaas diinagdee waan adda addaa kaasnee jirra. Amma immoo xumarratti waan jennu jennee walirraa adda baana. Egaa mee amma walumaa gala waa'ee aartii haasofneerra. Waa'ee siyaas diinagdee Oromoon maal keessa jira? Garri fuulduraatti maal akka ta'uu danda'u amma harka tokkoon ol duukaan kaanu taanaan dhumaatiin ammallee itti fufa addunyaan nu dhaga'u akka qabdu kaasnee jirra. Mee Tigraay waliin mootummaa naannoo Tigraay waliin illee ta'aa jira. Mee araarri kun akkam gara akkamitti akka deemaa jira? Yoo isaan araaramanis yoo isaan araaramuu dhiisanis miidhaan Oromoo yookaan bu'aan Oromoo irra ga'u maaltu jira? Ani yoon dhugaa dubbadde araaramuu isaa inni toleera. Maaliif maatiin tokko wal lolee gaafa araaramanii uma gammadda. Kana jechuun namoonni baay'een maal fa'aa jedhu TPLF fi PP dhammaa araaramanii waraana adda bilisummaa Oromoo fi PP maaliifin araaramanii PP fi wayyaaniin alagaadhaa waraana adda bilisummaa Oromoo fi PP immoo afaan tokko dubbatu obbolaadhaa jedhu. Amma garuu wanti si dhibuu fi wanti namaaf gaaffii ta'uu qabu kanaaf sila qabsoo miiraa yookaan wayitoon xiinxaliitti seenuu hin qabnu kana siin jedhu. Namoonni baay'een TPLF fi PP araaramanii alagaadhaa jedhu. Alagaa eenyu godhe jarri barra abbaa filma. Alagaa eenyu godhe. PP amma eenyu guddise eenyu oomishe. Wayyaanni miti. Akkasuma kana miti. Akkana jechuudha. Waraana bilisummaa immoo eenyu oomishe. Qabsaa'ota Oromoo. Warra lubbuutiin hin jirretti oomishe jechuudha. Kanaafuu PP kan oomishe wayyaanii. Eessatti waraana bilisummaa Oromoo PP ammaa fira ta'an. Obbolaa eessatti ta'an. Afaan Oromoo waan dubbatanii obbolaa waliin ta'anu bara. Egalee Oromiyaa keessa waan jiraachuuf qofa obbolummaan taatota. Kan biraa immoo PP fi wayyaaniin araaramuun isaanii anaaf na gammachiisa kan tokkotti. Maaliif abbaaf ilma wal lole abbaaf ilmi gaafa wal lolu uma gammaddaati. Haa araaramanii nagaa jiraatan. Kana ala garuu mirga kiyyaa tokko hin qabanii eenyummaa kee sarbuu hin qabanii naa kabajuu qabu jiraachuu danda'u. Akkasuma jechuudha jarri deebi'anii durumayyuu kaayyoon isaanii bara. Faayidaaf wal dhaban malee kaayyoof wal dhaban miti. Faayidaa hattuun gaafa hattu wayin loltuudhaan gaafa hirannaa wal loltu. Kaleessa wayyaaniin waggaa 27 biyya kana bulchitee jedhu. Nus hin beekna kana. Oromoo ta'ee kan wayyaanitti hin miidhamne yoo jiraate OPDO yeroo sanaa PP ammaati. Wayyaaniin waggaa 27 biyya kana bulchite. PP no
waggaa 4 bulchite. Inumaa biyya kana kan miidhe irra piippiidha. Maaliif beektaa? Wayyaanee jee waggaa 27 biyya kana bulchan. Qofaa isaanii immoo waggaa 4 bulchan. Waggaa 31 jechuudha. Walii galli isaanii. Wayyaanee jee waggaa 27 Oromiyaa qorqanii, dhiigsanii, ajjeesanii, waa hedduu godhaniitu har'ammoo fuula isaanii wayii dibatanii as ba'aniitu nama nagaadhaa. Wayyaanee biyya bulchaa ture nuti wajjin ture. Wayyaaneen afaan Oromoon beektu Oromiyaa keessa teessee ani yeroo hedduu dhamee Oromoo kanatti. Wayyaaneen yeroo san wayyaaneen takka jirtu nuti hin beekne yeroo san. Namootuma har'a ganda bulchantu ol guddatanii aanaa bulchantu na hidhe yeroo san. Saniifuu jarri sun kan wal lolan iyyuu kaayyuuf otoo hin taane faayidaa hirannaa irra fayyadamuun qabaaf wal dhaban malee kaayyuuf wal hin dhabnee obbolaas miti. Waraana adda bilisummaa Oromoo fi qaamni amma aangoo yookaan immoo piippiin obbolaas miti obbolaas ta'uu hin danda'anii. Kan wal lole immoo wayyaanee piippiin immoo abbaa fi ilmaa warra rukutanii warra wal garafanii dhiifama gochuudha. Maal agartee miti lubbuu hamma kana dhume viidiyoo agartee dhiyyaadha sooshaal miidiyaa kana irratti. Lubbuu hamma kana dhume achi gatanii har'a sigaaraa warraa fudhanii aarsuutti ka'an bara. Keenya Naayiroobitti agartee ta'e. Kanaafuu akkasii abbaa fi ilmi gaafa wal lolu wallaan jeeqamuu danda'a yeroof jeeqamuu danda'a. Dhaqxee garuu wal loluu isaanii kaayyoo isaanii gaafa bartu hin birmattuufis. Eegalee hin teessa mana kee jireenya kee jiraatta hojii keetti oofsaa jechuudha. Sanaaf akkasii. Hayyee marsii abboomaa hedduu galatoomi. Ani gama kiyyaan gaaffiinsi dhiyeessee xumureen jiraate immoo dhumarratti waan jettu yoo jiraate xumureetti jedhiitii nuti nagaa walitti dhaammanna. Oromoon maal gochuu qaba isa jedhuufi Oromoon waan barbaadu qaba. Amma biyya Itoophiyaa jedhamtu jira. Biyyi kun impaayera. Impaayeraa biyyi garaagara. Oromiyaanii soorettiidha, badhaatuudha, waa hundaa qabdi. Amma inumaa qabsoon keenyi Oromiyaan kan keenya turte. Itti nu waamu malee, itti waamna malee garuu dhugaan lafa jiru garuu Oromiyaan ammatti kan Oromoo ta'an jirtu. Kana jechuun qaama biraatu itti fayyadamaa jira jechuudha. Qabsoomti keenya iyyuu Oromiyaan deebitee nu jala akka seentuufidha. Namoonni baay'een Oromiyaa keessa jiraattu Oromiyaan akkamitti kan keenya miti jettaa siin jiru. Keessa jiraachuun kiyya hiikan qabu. Naa mirkanaa'uu danda'u qabaachuu abbaa lafaa ta'uun kiyya. Oromoon abbaa lafa, abbaa biyya, abbaa dhugaa ta'uunsaa mirkanaa'uu danda'u qabaachuu. Kana qofaa miti namoonni baay'een Oromummaa isaanii dhiisanii gaafa isaan Itoophiyaawidha yookaan maal gaafa jedhan agartaa jechuudha. Yeroo baay'ee kana wajjin maaltu walitti fide beektaa? Amma fakkeenya yoon fudhe rabbi anaan dhiira godhe na dhuumu. Dhiira godhe gaafa na dhuumu ani immoo bakka wayii tokko deemee saala kiyyaa jijjiiruuf yoo yaalii godhe yookaan immoo bakka foormii guutamu tokko deemee ani lakki dhiira miti. Dubartiidha jedhee foormii sana yoon guute rabbi wajjin akka walitti bu'uute jechuudha. Rabbi wajjin wal dhabdaa uumaa rabbitti koostaa jechuudha. Rabbi Oromoo godhe na dhuume. Akkuma kanaa jechuudha. Oromoo godhe na dhuume ani maaliifan Guraageef hin jedha. Ani maaliifan saba biraaf maaliifan Itoophiyaaf hin jedhan. Eegalee inumaa namoonni Oromummaa isaanii dhiisanii Itoophiyaadhaan jechuudha. Waan akka rabbi wajjin walitti bu'u natti fakkaata. Rabbi Oromoo godhe si uume you are Oromoo piu. Fitta maaltu Itoophiyaa yookaan Guraagee si geessa. Rabbi wajjin illee walitti buuta seenaa wajjin illee walitti buuta jechuudha. Kanaafi Oromoo maal gochuu qaba ka jedhu waan barbaadu argachuu qaba. Oromoo maal barbaada? Abbaa biyyummaa ta'uu barbaada. Oromoon gaafii hedduu gaafate karaa nagaa. Afaan Oromoo afaan federaalaa gaafii salphaa gaafate. Salphaadha kun bara raggaasistee uummatatti gadi baasuu qofaadha. Kana deebisuu hin dandeenye. Maal jedhan waggaa sadii dura natti fakkaata waggaa lama dura afaan Oromoon xumuramuuf hojii afaan federaalaa ta'uuf % 99 gayyaadhaan. Eessa jira? Kana caalaa sababuun jira. Kana caalaa tuffatamuun jira. Barataan gadi ba'ee gahuu danda'a hin danda'u. Daldalaa jira hin danda'u. Uummanni duratti tiraanspoortiin asii ka'ee iddoo biraa deemu qarshii 200 ture har'a 1000 2000 galaan jiru. Jiramuun jiru. Kana tasgabbeessuuf jireenya isaa tasgabbiitiin jiraachuuf walabummaa isaa mirkaneeffachuuf abbaa biyyummaa isaa ta'uuf Oromoon maal gochuu qaba? Tokko waan deeggaruu qabu adda baatee deeggaruu qabaachuu. Deeggaraas immoo jira waan deeggaruu qabu. Kana jechuun hin barbaachisuu danda'a. Lammaffaa Oromoon garaa isaa wal jaalachuu danda'u qaba. Garaa isaa biyya isaa jaalachuu danda'u qaba. Yoo kana hin taane garummaa keessa jiraachuu. Si galee bitamuu hin qabu. Goyoonfamuu faayidaa xiqqoof manaan bar qabsaa'anii kun galanni isaa mana miti. Galanni qabsaa konkolaataa miti. Konkolaatiin deeggaramu jijjiiramuu hin qabu. Manaan jijjiiramuu hin qabu. Lafa kaayee 200 jijjiiramuu hin qabu.
namni irra kanaan bitamaa jira. Duratti yeroo abboonni keenya gaafa nama gurguran garba godhanii fakkeenyaaf ati diimaa yoo taate cilee si dibu fuula kee. Uffata saaraa kan sirraa baasanii ciccitaa sitti godhanii si gurgura baasanii. Inni ammaa garuu akka amma jirtu kanas si gurguree deema namni. Uffata keenya jijjiiru, rifeensa keenya jijjiiru, bifa keenya jijjiiru achumatti lafa kaalee 200 argina si gurguree deema jechuudha. Kana keessaa bahuu danda'u qabna jechuudha. Namni nama gurguru immoo dura of gurgureetu. Ho'i duratti akka baalabbaataatti akka nama cimaatti siin cilee si dibaniitu ofii of tuulaniitu si gurguratu. Inni ammaa garuu yeroo ofii gurguramee eegalee warshaa keessa darbeen achi gaheetu nama biraa immoo gurgura bakkuma teessu. Kaaffees taa'ee achumatti taksii gooyisee deebisaa jechuudha. Oromoon kana keessa bahuu danda'u rakkoo lafaa hin qabu. Eegalee otoo bilisoomne rakkoo maallaqaa hin qabu. Rakkoo barumsaa hin qabu. Yoo bilisoomne waa hunda rakkina jira. Abbaa biyyaa gaafataa. Amma maaltu si dhiba beektaa dubbii kaasuun erga nafni wanti waggaa 2 as ta'aa jiru keessatti afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu dhiisi. Oromaa keessatti afaan Oromoon dubbatamaa jiraadha. Mee deemi magaala bakka maqaa dha'uun hin barbaachisu. Akkas gara bahaa kanas deemi asis deemi. Afaan Oromootiin hoteelli barreeffame nama hoteela xiqqoodha jechuudha. Oromiyaa keessa bar silaa akka seeraatti akka keeyyata jira keessa sana da'oon godhe malee keeyyanni jira. Naannoo tokko keessatti afaan naannoo sanaatu irra keessa barraa. Dirqama yoo ta'e inni kaan jalatti barraa jechuudha. Amaariffaa ta'u Ingiliffa waan bira. Har'a garuu Oromiyaa keessatti suuqii tokko deemtee aannan jira siin hin jedhan. Wata xaallee Oromiyaa keessa bar dhaqxee bunni jira gaafettu mina nyaannu murtaa'u maal odeessita afaan maalii siin Oromiyaa keessa barku. Otoo qaamni ani mootummaaf Oromoo fan dhaabbadhe jira siin jedhuuti bar. Otoo qaamni ani Oromoodha siin jedhu jiruuti barku. Afaan Oromootiin carraan keessummeeffamuu Oromiyaa keessatti baay'ee kufaadha. Afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu dhiisi. Mirga keessi kabajuun dhiisi. Abbaa biyyaa ta'uu dhiisi. Sigalee baatii galuun yaaddoo ta'ee jira Oromoof. Oromiyaan dhiigaa jirti. Oromoon bo'aa jirti. Har'a waan nutti bareedeef akkanatti dubbanna malee meeqa dhumaa jira. Kana keessaa bahuuf Oromoon tokkoomuu qaba. Walii birmachuu qaba. Waan deeggaruu qaba. Siin jedhaa galatu. Hayyee galatoomatti illee yeroo kee qaalii aarsaa gootee fiddee dhuftee as yaada kee uummata biraan ga'uu keef hedduus galateeffanna. Galatoomatti illee uffadha. Egaa daawwattoota keenya qophii keenya kana har'aa asumaan goolabnee jirra. Ogeessi kaameeraa Habtaamaa Barraa ture, an Geetuu Alamaayyuun ture. Torban gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura. Elagota ya gota ko biyane gama kabota ko. Elagota ya gota ko biyane gama kabota ko. Elagota ya gota ko nam falma dama kabota ko. Elagota ya gota ko nam falma dama kabota ko. Ilagota sanyigot, laggarraa bittingot, alargeerraa millingot, waa keessaa diinadot, asii gubbaa bittingot, jimma keessaa diinadot, walloorraa millingot, uranarraa bittingot, finneerraa millingot, obiyyaarraa bittingot, obiyyaarraa diinadot.